barnoota jechuun maal akka ta'e namni hundumtuu ni hubata ifaadha jechuudha. Egaa akkuma qawwee hidhanne kana barnoota bifa kamiiyyuu barnoota siyaasaa haa ta'u barnoota gosa kamiiyyuu haa ta'u hidhachuun dirqama. Namaan baratetu saba ofiitiif falmata. Jaarroliin dur jechuudha. Kanaafuu egaa beelli ni jiraata, dheebuun ni jiraata. Beelli dheebuun jiraatu kun garbummaa caalaa hin ulfaatu. Garbummaa caalaa irree hin qabu. Kanaaf yaa beelamu haa dheebannu yaa dadhabnu saba kanaa jennee uummata Oromooti jennee hunda isaa ofitti fuunee oobsinee qalbii guutuudhaan wal dhaggeeffannee waan ergaa walii dabarsina. Barnoota yoo jennu nam tokko callaa dhaabbatee nama barsiisaa miti. Walirraa baranna. Mana keessa jiru. Mana keessaa ka'utu irra barnoota guddaadha waan ta'eef akkasiin jedhe kana qalbii guutuudhaan jala buutanii hordoftanii waan nu hanqatu guuttannee